Akkam jirtu? Nagaa keessi fayyaa qoodhaan akkam jirtu? Sirba ammaa kan eenyu akka ta'e namni haaraa ta'uuf hin jedhee yaadu sirba Doctora kabajaa Artiisti Alii Birraati. Alii Birraa baroottan sana keessa bara afaan Oromoo waltajjiitti baanii kan ittiin dhiichisan kan ittiin sirban osoo hin taane dhoksaanuu dubbachuun yeroo rakkisaa ta'etti nama afaan Oromoo waltajjiitti fidee nama afaan Oromoo uummata fuulduratti akka ittiin shubbifamu taasise. Artiistii kabajamaa, artiistii eenyummaa saba kanaaf baay'ee hojjechaas jiru jechuudha. Har'a maaliif sirba Artiisti Alii Birraatiin jalqabdi jechuu dandeessu? Egaa namni kabajamaan kun namni eenyummaa saba isaatiif of kenne kun namni aartii uummata Oromoo gassuuqee biqishee akka daraaree har'a ga'u taasise kun kabaja guddaa qaba. Anis kabajan nama kanaaf qabuuf walaloo gaggabaabduu wayii isiniif qabadhee dhiyaadheera. Walaloowwan kana akka caqastan kabajaan isin affeera. Walaloon isaas akkana jetti. Afaan Oromoo jetti. Isa kana jette hundeen Oromummaa, diinni faca'insaa kallachi tokkummaa. Farri gabrummaadhaa hundeen bilisummaa. Dhaadhahuu beekta aliisi jaalanna, qaroo ija teenyaa yoggusi yaadannaa. Sirriidha. Artiistiin kun artiistii dagatamuu qabu. Hojiin hojjeteen har'arra taanee dhoyaan waan salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu bu'a bayiin Doctora Artiisti Alii Birraa fi namoonni isa fakkaatan keessa darban yeroo sanatti ulfaataa ta'u. Ammas walaloon itti immoo walaloon koo gaggabaabdudha. Nuti jenneef miti Rabbiif haa galatu isa sinuuf laate. Hangafa taatetu atu kan dhalatte. Nuti jenneef miti hangafa kan taate. Aliin akka kootti kenna Rabbiin uummata kanaaf kennedha. Osoo Aliin hin jiraanne maaltu jira laata? Maaltu ture laata? Walaloon itti ammoo barnoota nuun jettee sirriidha. Uummanni Oromoo meeshaa hidhateerra barumsatu, meeshaa hidhaturra barumsatu iddoo inni barbaadu, galma inni barbaadu isa ga'a. Aliinis yeroo sanitti waan kana beekaayi. Barnoonni saba koon fayyada, barnoonni saba koon dammaqsaa, barnoonni saba koo beeksisa jedhee wantoota garaagaraa keessattuu sirbaan ergaa kan dabarsaa ture. Barnoota nuun jette. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jettee nu gorsite. Bara sana keessa isatu dhugaadhaan of nama beeksisa, isatu dhugaadhaan bilisa nu baasa. Sirriidha. Barnoonni bu'uura. Barnoonni waan hundaaf ka'umsa. Ammallee artiistiin kun kabaja guddaa nurraa qaba. Naaf haa galatu.
Aliin saba isaa karaa sirbaan barsiisuuf qofa odoo hin taane miira keessa isaa jirurra ibsachuuf sirba fayyadameera. Gadda itti dhagahame ibsachuuf, quuqqaa isaa ibsachuuf illee sirba fayyadameera. Isa kanas bifa walalootiin kaa'uuf akkana jedha. Yaa hundee bareedaa, hundeen kee bareedan, hundeen kee miidhagaan, si birreeffachiise uf maddii dhaadhamnaan, badee dhufuu dide malallee itti himnaan, waaman dhufa miti namni yoo dirqame, himuus dhiisuu mala yoo waa isaaf gamee jedha. Kunis sirboota isaa keessatti wanta argannudha. Aliin ammas quuqqaa isaa keessa jiru ergaa garaagaraa saba isaatiif dabarsuu itti dabalate uumamallee dinqisiifachuuf sirba sirbeera. Bareeda uumaadha, bareeda uumaa. Hayyuutu akkasi kan uumama beeku, ta'ii naannoo ilaalee isa sirrii hiiku. Madaalliin uumamaa akka nuuf eeggamu, leecalloon uumamaa akka kunuunfamu. Sirba isaa keessatti artiistiin kun haala kanaan uumama dinqisiifachuun madaalliin uumamaa akka eegamuuf illee tiksuun akka barbaachisu nuu himeera. Ammas immoo sirbaan waan biraa ibsachuuf. Uummanni Oromoo sirna gadaatiin kan of bulchaa ture. Abbootii gadaatu ture. Hallarree iddoo garaagaraa kan jiran. Kanaaf galmi abbaa gadaa kun jiguu akka hin qabne, dhalootaa dhalootatti darbu akka qabu dabarsuuf sirba fayyadameera. Karaan mana abbaa gadaa eessaa? Dhaloonni ammaa kun karaa mana abbaa gadaa barbaade akka argatu barbaadeeti. Karaan mana abbaa gadaa eessa? Ergaa guddaa kanaaf si galatoomfanna. Karaa mana kanaas ofiin barbaaddan. Ifaadhaan dhokatu dhihootti arganna. Galmi isaas hin jigu waliin jabeeffannaa jedheeti kanan walaloo kan qindeesse. Walaloon Alii galatoonfachuuf, Doctora Artiisti Alii Birraa galatoonfachuuf dhumarratti barreesse. Waa'ee Alii barreessuuf walaloon amma daqiiqaa muraasa kana keessatti barreeffamte Alii ibsiti jechuuti. An akka nama tokkootti galatan artiistii kanaaf qabu ibsachuuf hamma tokkoon taati jedheeti. Isin nuuf ragaale keessan miti jechuun ormi nu waakkatus, malkaa nu booressee raaritti nu gatus, odaa haguuganii nu jaamsuu yaalanis, aadaa nu laaqanii safuu nu dabsanis. Isin nuuf ragaadha warrayyoota teenya, ragaalee nuuf himtan barreessinee keenya. Isin nuuf ragaadha warrayyoota teenya, ragaalee nuuf himtan barreessinee keenya jedha. Har'aaf walaloon ani qabu tana kabajan Doctor Artiisti Alii Birraa qabu ilaalchisee walaloon ani barreesse tana. Yeroo biraa immoo tarii walaloo gara biraatiin yookiin durdurii gara biraatiin tarii hibboodhaan illee afoola gara biraatiin haga deebinee wal arginutti galatoomaa isiniin jedha. Horaa bulaa nagaata.